gara-gara keessa chokora kaasuuf qophaa'aa jiraachuun odeeffannoon OMN dhaqqabe mul'isa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq keessaa uummanni humnoota finxaaliyyaa Amaaraatiin qabeenya isaa irraa buqqee bakkoota garaagaraatti faca'ee jiraatuun gargaarsa dhabuun haala rakkisaa keessa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himan. Magaalaa Naqamteetti namoonni shakkii ajjechaatti gaafatamaa paartii Bilisiginnaatiin shakkamuun qabaman ragaa fi murtii tokko malee hanga yoonaa hidhamanii jiru jedhu maatiin hidhamtoota. Lammiileen Itoophiyaa 30,000 ol biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa mana hidhaa Shumeesii jedhamu keessatti hidhaman dhukkubaa fi ho'aan dhumaa jirraanuuf birmadhaa jedhan. Kabajamoo daawwattoota OMN kun hangafoota oduutii guutuun oduu har'aa kunooti. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa magaalaa Atlaantaa jiraatan maraaf hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa hagayya 12 bara 2023 waaree booda sa'aatii 9 irraa jalqabuun sagantaa tumsa OMN qopheessanii jiru. Deeggarsa miidiyaa uummataa OMN kanarratti uummanni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa fi naannoo ishee jiraatu hunduu affeeramtanii jirtu. Keessumoonni sagantaa kanarratti argaman Profeesar Muhammad Hasan, Dr. Bayaana Sobaam, Amaan Tahitee fi Daayireektara olaanaa OMN Dajanee Guutamaatiin. Teessoon Daventry by Hilton Hotel 4156 La Vista Road Tracker Georgia odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaa koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Waltaanee waliif haa taanu miidiyaa qabnu haa jabeeffannu. Koree qindeessituu sagantichaa Georgia USA. Hagayya jaabara 2023 akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu galgala kanaaf qabannee isinitti himna. Paapaasonni Sinoodosii Itoophiyaatiin muudaman hawaasni nu simachuu waan dideef gara irraa dhufneetti ni deebinaa jedhan. Paapaasonni Sinoodosii Itoophiyaatiin muudaman sababa hordoftoonni amantaa Ortodoksii magaalaa Naqamtee fi Gimbii simachuu didaniif of duuba akka deebi'an taasifaman. Paapaasii kutaa lallaba Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa ta'anii Sinoodosii Itoophiyaatiin paapaasonni muudaman lameen guyyaa kaleessaa gara Oromiyaa Lixaatti malanis hordoftoota amantichaarraa mormiin guddaa isaan mudateera. Waltajjii paapaasonni haaraa kun irratti argaman irratti amantoonni magaalaa Gimbiif Naqamtee abboota Sinoodosiin Oromiyaa isaaniif muudeen alatti namoota biraa keessummeessuuf qophaa'u kan taane himaniiru. Bal'inni isaa akka isaanitti dhiyaata. Yona galan nantan umnanin tahu itu wajib asataro kita kesan proyektan dan lebih dari di sini ada orang ada dandan itu kita kan masih di sini lokan ada tori galate ayam kesan gawana lokan ada tori galate baru jadi sudah jetan ala tawante kana bisa kan Dubbiin kun dubbii paapaasiin kutaa lallaba Wallagga Lixaa tajaajiluuf gara simalanii turan Abuunaa Daani'eel hawaasa Ortodoksii magaalaa Gimbii fuulduratti dubbatan keessaa kan fudhatamedha. Abbaan Daani'eel erga isin na simachuu diddanii erga waan naan jaallanne ani kabajaan bakkan dhufetti nan deebi'a jedhanii yeroo dubbatan viidiyoo gara sirraa kallattiin tamsa'aa turerraa ni dhaga'ama. Taateen kun kan raawwate guyyaa kaleessaa jechuunis hagayya 5 bara 2023 ture. Hawaasni magaalaa Gimbii paapaasiin dogoggora Sinoodosii Itoophiyaatiin muudame gara kutaa lallaba Wallagga Lixaatti imala akka jiru dhagaanii walitti qabamanii eegan waaree booda toora sa'aatii 9tti paapaasiin kun Gimbii yeroo ga'an hawaasni Ortodoksii magaalichaa dhaadannoolee mormii adda addaa qopheeffachuun balbala bataskaanaatti isaan eegan. Qaamolee nageenyaatiin dabaalamanii kan dhufan paapaasiin haaraa kun teessoo paapaasii Wallagga Lixaa seenuuf dhufanis uummanni gara teessichaatti isaan hin dabarsine. Hawaasni mooraa bataskaana Gabreelii Gimbiitti erga isaan ol galchee booda sababa maaliif akka dhufan isaan gaafatan. Abbaan Daani'eel ajaja Sinoodosii Itoophiyaa irraa isaanitti kenname raawwachiisuuf akka dhufan itti manii isin eebbisuufan dhufee ittiin jedhan. Hawaasa Ortodoksii bakkicha jiru bakka bu'uun maanguddoon tokko haasaa taasisan. Haala kana gaafa baan immoo walumaan fudhannaa ammasitti immoo phaaphaasiin qeesiidhaan bullaa mucaan margeetaa tokko hodhamne qomosii tokko hodhamne qeesii tokkoon bullaa. Akka maanguddoon kun jedhanitti hawaasni Ortodoksii kutaa lallaba Wallagga Lixaa jala jiru abbootii Sinoodosii Oromiyaatiin muudaman malee kan biraa hin fedhu. Abuunaa Daani'eel kan gara Gimbiitti ergaman ammoo kana dura paapaasota Sinoodosii Oromiyaatiin muudaman keessa jiraatanis yeroo lammataatiif Sinoodosii Itoophiyaatiin filamanii gara ergamuun isaanii loogummaan jiraachuu agarsiisaa jedhan amantoonni. Yoo abboonni 25 Sinoodosii Oromiyaatiin muudaman dogoggora ta'an isinis dogoggora ta'uutu isinirra ture malee isaan keessaa isin abbaa dhugaa taatanii warri kaan akkamiin abbaa ta'uuf hanqatu gaaffiin jedhu kan amantoota sanii ture. Obbolootaan keenya jiraata keessan dibamanii
akka keessan kabajamanii salphatan akka isaanii ittiin kabajaati wajjin nutti kottaa jechuuti umma amma itti garuu sabitu maal jechaa jira paappaasii kamiin wanni gurraa galtu koo hin galtan nagaa. Sababa kanaafis gaaffiin maaliif abboota si waliin sagalee waaqayyoo afaan keenyaan barsiifna jedhanii qabsoo eegalan gantanii hiriyoonni keessan mana hidhaa utuu jiranii qofaa keessan gara keenya dhuftan jechuun gaafatan. Hawaasni Ortodoksii magaalaa Gimbii Phaaphaasii kanaan yoo abboota amantaa Sinoodosiin Oromiyaa kana dura muude waliin deebitanii dhuftan isin simannaa jechuun agasitti garuu bakka itti isaan simatan akka hin qabne itti himan. Abbaan Daani'elis hawaasichaaf deebii yoo kennan erga isinnaan simannee erga isinnaan jaallannee anis isin hin dirqisiisu kabajaan bakka hin dhufetti niin deebi'a jechuun mooricha keessaa bahaniiru. Yoo nagaadhaan naantaan humnaan hin taa'u isin wajjin waliin asataaroo dhiibbaa keessan galu yoo jettanidhaan ni jireenya isin keessummeessinee akka aadaa Oromootti akka aadaa daanda'anii isin guddisee ganama isin geggeessinaa yoo kana irratti waliin galla ta'ee hayyama keessan gaafannaa yoo kana irratti waliin gallu ta'ee garuu isa sila jettaniin ala ta'a waan ta'eef kana bichaa akka isin geggeessatan maqaa Waaqayyoo isin gaafata. Bifuma wal fakkaatuun Phaaphaasiin kutaa lallabaa Wallagga Bahaas magaalaa Naqamteetti mormiin waan isaan mudateef of duuba deebi'uuf dirqamaniiru. Amantoonni magaalaa Naqamtee teessoon Phaaphaasii kan abbaa Barsumaa qofa jechuun muudama Sinoodosii Oromiyaatiin alatti eenyuun akka hin fudhanne himaniif Phaaphaasiin haarofti Sinoodosii Itoophiyaatiin garasitti ergamanii turanis eegdota isaanii waliin ofirra deebi'aniiru. Hambaaleen feestivaalii Edmonton kan bara 2023 kabajamuu jalqabe. Feestivaaliin hambaalee kun kan bara kanaa waggaa 50ffaan kabajamaa kan jiru yoo ta'u, Oromoon waltajjii kana irratti erga hirmaachuu jalqabee barri kun waggaa 2ffaadha jedhan hirmaattoonni sagantaa kana. Guyyaa agarsiisa aadaa fi duudhaa biyyoota addunyaa kanaa irratti uummanni Kanaadaa keessa jiraatu aadaa fi duudhaa Oromiyaa waltajjii kana irratti agarsiisuu irratti argamu. Siraaj sabaaf bal'ina oduu kanaa qopheessee jira. Feestivaaliin hambaalee Edmonton kan bara 2023 biyyoota 86 hirmaachisuun waggaa 50ffaaf adeemsifamaatii jira. Uummanni Oromoo Kaanaadaa kaaba Albertaa jiraatuun waggoota dheeraaf waltajjii kana irratti hirmaatee hambaalee Oromoon qabdu waltajjii kana irratti agarsiisuuf qabsoo jabaa taasisaa kan ture yoo ta'u bara 2022 irraa jalqabee hayyama hirmaannaa waltajjii kana argate. Uummanni guddaan gaanfa Afrikaa Oromoon waltajjii biyyoonni addunyaa gurguddoon 80 ol irratti hirmaatuun aadaa duudhaa fi hambaalee isaanii itti agarsiisan irratti hirmaachuuf carraa argate. Carraa argate kanaanis saba guddicha gaanfa Afrikaa qubate abbaa sirna Gadaa addunyaa beekisuuf hambaaleen aadaa duudhaa afaanii fi eenyummaa isaa waltajjii kana irratti dhiyeessaatii jira. Feestivaalii hambaalee Edmonton bara kana irratti Oromoon bal'inaan hirmaachuun aadaa nyaataa, aadaa uffannaa, aadaa shubbisaa fi bulchiinsa sirna Gadaa dabalatee waan qabu addunyatti agarsiisaatii jira. Reporteroonni OMN waltajjii kana irratti argamuun hirmaattota sagantichaa dubbisaniitii jiru. Gaazexeessituu duraanii OMN Aisha Alim Ameerikaa Minisootaa irraa waltajjii kana irratti hirmaachuun waltajjii kana irratti Oromiyaan bal'inaan beeksifamaa jirti jetti. Anilleen asitti qaamaan dhufee hirmaachuun gammachuu guddoon dhagahamaa oguunin ijaan arku duraan Oromiyaa xiqqoo Minisootaatitu Oromiyaa xiqqoo jettee moggaafamte ammoo Edmonton caalaa jirti na fakkaatu guna kan laalu jirtu haalaan namatti tola aadaan faayamtee sharaa guddaa kana jecha Oromiyaa jiru alagaa barsiisuun keessan hedduudha nama boonsa gammachuu guddoon na dhagahama. Gaazexeessituu Aisha Alim uummanni Oromoo Kaanaadaa jiraatu waltajjiin kun daran cimee akka mul'atuuf hirmaannaa uummataa dabaluu qabu jechuun dhaamteetii jirti. Hayyuu seenaa fi barreessaa kan ta'an Abbaa Urjii ammoo gama isaaniitiin Oromoo waltajjii kana irratti hirmaachuuf waggoota dheeraaf qabsoo taasisaa ture ibsuun danqaalee waltajjii kana irratti akka hin hirmaanne nu taasisan injifachuun barana waggaa lammaffaa waltajjii kana irratti hirmaannee jirra jedhan. Qophiin kun waggaa lamataati. Beektaa hawaasni naannoo kanatti hedduu guddachaa jira hawaasni Oromoo. Akka qophii tanarraa biyyoota waggaa darbe biyyoota 85 barana hin beeku. Sanirraa akka Oromiyaatti akka qoodan fudhanne ilmaan hedduu qabsoo godhan. Hedduu qabsoo waggaa meeqantam Oromoon san injifattee akka Oromiyaatti as baatee ifa agarsiisuun akka biyyaatti as baanee ifa agarsiisuun waan guddaadha. Biyya tana keessatti naannoo kana keessaa dur Torontoodha beektaa bakki Oromoon itti hedduu amma immoo naannoonni kun jijjiirama guddaa fidee jira waggaa lamadaa dhufu kuyyaan kiiloomeetira almost 4,000 asichi sa'a 4 caala deemta xiyyaaraan sanirraa akkasitti as dhufne gaarrab nama hedduu dhufe bakka adda addaarraa. Uummanni Oromoo aadaa kana guddisuu akka qaban kan dhaaman hayyuun seenaa Abbaan Urjii aadaa fi duudhaan Oromoo hawaasa idil addunyaatiin mul'achuu qaba jedhaniin. Maanguddoo biraa waltajjii kana ilaalchisuun yaada isaanii ibsatan waltajjii kana irratti hirmaatuuf gaafii yeroo dheeraaf dhiyeessaa turan bara darbe deebii argachuu jedhaniin Oromoon aadaa fi duudhaa ofii addunyatti agarsiisaa jirti jedhan. Ayyaana kana irratti Oromoon yeroo argamu waggaan kun lammaffaadha. Nuhuu fi akka nama du'ee ka'eeti jechuudha. Maaliif waggaa dheeraa biyya kanatti koominiitiin Oromoo Edmonton kan biyya biroollee ayyaana akka kanaa keessatti hirmaatuu fi gaafii yoo dhiyeessu hin dhoowwamaa ture. Amma immoo gaafii kenna mootummaan Kaanadaa Albertaa hubatee nu eeyyamanii bara dheengaddaa
pabaaliyoonii tokko nuu kennanii barana sadii dabalata wajjin nuu kennanii nuufi kuni gammachuu daangaa hin qabne namaan qixa ta'uuf deemaa jirra. Addunyaan nu beekaa jirti. Uummanni dhufee nu gaafatu dhufti maali bara ayyaanni asitti kabajamu kuni isin qofa biratti barkaawwan bira namni hin jiru jedhanii dinqisiifatu. Kanaafi gammachuun natti dhagahamu daangaa hin qabu siin jedha. Hawaasni addunyaa bareeduma aadaa Oromoo dinqisiifataa jira kan jedhan maanguddoon kun Oromoon hambaalee aadaa qabu addunyattiin bifa kanaa mul'isuun anaaf gammachuu guddaadha jedhan. Pirezidaantii dargaggoota Oromoo kan taatee fi garee agarsiisa shubbisaa keessatti hirmaachuun aadaa dhiichisaa Oromoo hawaasa addunyaatiin kan agarsiisaa jirtu Ayyaantuu Abdurroom kaka'umsi agarsiisa aadaa Oromoo hambaalee Edmonton kan bara darbeerraan barana ho'aadha jettiin. Arramoo akka bara dabreetti namni dilata akka dhufee jira nu laalu jiranii nu wajjin gammadaa jiranii nu wajjin taphataa jiranii saniin na gammachiise asoo Oromoo hin taane faranjoota biyya adda addaallee dhufanii nu laalaa jiranii nu gaafataa jiranii eenyummaa keenyallee nu gaafataa jiranii saniitu hedduu na gammachiisa. Waltajjii kanarratti agarsiifni aadaa Oromoo nyaanni uffannee fi dhiichisni aadaa Oromoo agarsiifamu irratti argama. Waggaa 50 faadeema malee nuti akka Oromootitti akka biyyaatitti jalqabaa fi Oromoon akka biyyaatitti waan kiyya jedhee kabajachuu fi magaalaa Kanaadaa magaalaa Edmonton keessatti akkuma amma agartan kanatti adiin gurraachi warrumni namni magaalaa kana jiru hundi meeshaa adda addaa meeshaa nyaataa meeshaa aadaa waan hunda qopheessinee Oromiyaa fakkaataa namni irra guddaa namni bitachaa jiru akka adiitu irra biiziin gochaa jira. Hawaasni Oromoo Kanaadaa keessa jiraatuun waltajjii kanarratti hirmaatuun aadaa uummanni Oromoo qabuun hawaasa addunyaatti beeksisaatii jira. Bara kana akka bara hoteerra jabaaneetti hojjetaa jirra. Akkuma beekamu ayyaanni kuni magaalaa Edmonton keessatti bara 50 gaggeeffamaa ture. Uummanni Oromoo carraa kana amma tokkotti harkatanii achumarratti bakka waan injifanneef isteejii guddaa nu kennanii barana hanga amma tokkotti jabaannee jechuudha. Hawaasa gurguddaanis ijoolleenis har'a jabaannee bakka akkasitti qindeessinee asiin geenyee jirra. hawaasa Oromoo Laandaniif magaalota Laandan kee qubatan cufaaf sagantaa tumsoo min magaalaa Laandanii gaggeessuuf deemnirra yoo sana feerdee garci marmaan dur hawaasi Oromoo UK nuuf godheef galata guddaa qaba. Guyyaan sagantaan kun godhama haga Yohaan Ogosti gaaf 26 bara 2023 sa'aatii walargii 6 PM hanga 9 PM bakkiti Elizabeth House Hurlock Street London N51DT jedhu qophii tanirra duub daareektar olaanaan OMN naaf dagine guutamaa karaa Skype gulaan hawaasa walargii khamariyataa hoota miidiyaa OMN khawaliin deeggaruutii jet qoreen tums OMN tamagaal Londoniif naannoo sun jiraatu. Addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo ilmaan isaa hundaan tikfamuu qabdii jedhe. Oromiyaan qee jaalalaaf nagaan keessa jiraatanidha malee farreen qabsoo bilisummaa fi Oromummaa itti wal jijjiiruun ajandaa siyaasaa itti dhalchaa oolan miti jedhe. Abaan rakkoo walxaxaa kufaatii fi jeequmsa siyaasaa irraa maddee uummata Oromoo boqonnaa dhowwaa jiru kamuu kan balaaleffatu ta'uu addeessee jira. Yaasin Hasan dabalata saakkataa nutti dhiyeessa. Paartiin adda bilisummaa Oromoo sababiinsa ilma namaa fi dhiittaa mirgoota namoomaa uummata nagaa irratti raawwatamu kan balaaleffatu ta'uu ibsee jira. Dibdee siyaasaa sirnoota Itoophiyaa dhufaa darbaa fi kan paartii Adwaa hin tolche murna bilchiginnaatiin dhaalameen uummanni dararamaa jiraachuun kan dheere abaa'oon rakkoon kun akka furamuuf yeroo garagaraatti yaada furmaataa dhiyeessaa turuu ibse. Keessaayyuu waggoota afran dabran kana keessa erga paartiin bilchiginnaa aangoo siyaasaa dhuunfachuun biyyattii gaggeessuu eegalee as rakkoo walxaxaa fi gaaga'amni ulfaataan biyyattii fi uummattoota mudatee jira jedhan abaa'oon. Bahaariyaa kaabaa kibbaa darbees giddugalli osoo hin hafne guutummaa biyyattii keessatti jeequmsa siyaasaa fi balaa waraanaa dhuma hin qabneen lubbuun lammiilee hedduu galaafatamee jira. Qabeenyi biyyattii biliyoonaan shallagamu barbadaa'ee jira. Dhalli namaa mirga dimookiraasii miti mirga uumamaayyuu mulqamee jira jedhe. Abaa'oon bara 2018 as gaaga'ama kana keessa biyyattiin akka baatuuf marii hunda hammate qaamni biyya bulchuu akka adeemsisuuf gaafataa turus deebii hin arganne jedhe. Yaaddoon abaa'oon qabaachaa ture ifatti mul'achuun dhibdeen siyaasaa hundee dhabee babal'ate rakkoo nageenyaa diinagdee fi hawaasummaas dhalche. Haalli kun bakka itti qaban dhabuun biyyattii daddaaqsee uummattoota biyyattii keessatti argamanis hundeen gaaga'ee jira jedhe. Gaaga'ama siyaasaa biyyattii mudatee wal qabatee rakkoo lakkuu biyyattii mudate keessaa bahuun uummattoonni biyyattii nagaa waaraa argatanii tasgabbii fi sabatiinsa qabaachuun akka jiraataniif bu'uuraan Oromiyaa keessatti nagaan bulchiinsa sabatiinsa qabu argamsiisuun kan akeekte abaa'oon mootummaa ce'umsaa biyyaalessa naannoo Oromiyaa labsuun ni yaadatama jechuun kan yaadachiise abaa'oon mootummaan ce'umsaa hundeessuun nagaa fi tasgabbii biyyattii keessatti fida jennee amanna jedhe. Itoophiyaan nagaa argachuu kan dandeessu Oromiyaan nagaa yoo argatte qofaadha jechuun ibsa isaa keessatti eeree jira. Lola daangaa Oromiyaa irratti aggaamamuu malan irraa Oromiyaa ittisuun dirqama lammiilee Oromiyaa fi qabsaa'otaa akka ta'es abaa'oon ibsee jira. Kana milkeessuufis mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ittisuun ololoota farreeniin haqaaqamanii tasgabbii dhoorkan saffisaan irra aanuun lammiileen Oromiyaa dirqamaa fi itti gaafatamummaa guddaa akka qaban ibse.
Siyaasa naamusaa fi safuu tiksee gaggeeffachuu fi akka namaattis ta'e akka sabaatti safuu oromummaa fi sansaka siyaasaa hordofuun dantaa sabummaa fi lammummaa gaggeeffatuun hunda irraa eeggama jedhameera. Uummata kanaafis safuu qabaatuu fi mirgoota addunyaan beektu akka tikfatu aadaa godhatuun jechoota lallaba siyaasaa fi itti dhimma bahiinsa miidiyaa kamuu irratti safuulee kan calaqqisiisuun guddinatti tarkaanfatuun mataa mataanis ta'e akka sabaatti gaafatamummaan socho'uu gaafata jedhe. Dhuma irratti jeequmsaa fi hokkarri ulfaataan bakka itti qaban dhabe kaaba biyyattii irraa ka'ee gara Oromiyaatti babal'ataa jiru qe'ee keenya akka hin goolleef lammiileen Oromiyaa dammaqiinsaan qabsaa'ota cinaa dhaabbatuun dirqama akka qaban ABO'n ibseera. Humni fincaalessaa faannoo magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti hokkora kaasuuf qophaa'aa jiraachuu odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Gartuun faanoo jedhamu kan ilaalcha jibbaa Oromummaa fi saboota tarkaanfachiisu magaalota naannoo Oromiyaa keessatti hokkora kaasuuf sochii taasisaa jiraachuu maddeen OMN itti himan. Humni kun abbootii qabeenyaa naannoo Amaaraa kanneen akka Balaayinee Kindee, Yibaluu Masaawwat, Warquu Atinaa'uu, Abduu Arraagee, Zannabee fi kanneen birootiin qindeeffamee jeequmsa kaasuuf ajaja eeggachaa jiraachuu maddeen himan. Magaalonni hokkorri akka keessatti ka'uuf filataman kanneen akka Adaamaa, Shaashamannee, Asallaa, Finfinnee, Dirree Dhawaa, Ciroo fi kanneen biroo akka ta'e odeeffannoon OMN argate ni mul'isa. Mootummaan faannoo magaalaa keessaa to'achuu akka qabu kanneen eeran maddeen hanga faannoon magaalaa keessaan to'ataminitti nageenyi uummataa rakkoo keessa jira jedhan. Abbootiin qabeenyaa fi miidiyaaleen faannoo deeggaranis teessoo mootummaa federaalaa magaalaa Finfinnee keessa taa'anii dhimmicha ammeessaa jiraachuus maddeen himanii jiru. Mootummaan qaamota faannoo wajjin hidhata qabu hunda adamsuun seeratti dhiyeessuu akka qabu maddeen dhaamanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq keessaa uummanni humnoota fincaaliyyaa Amaaraatiin qe'ee isaarraa buqqa'ee bakkoota garaagaraatti faca'ee jiraatu gargaarsa dhabuun haalota rakkisaa keessa jiraachuu maddeen OMN itti himan. Uummanni qe'ee isaarraa buqqa'e kun deeggarsa akka isaan barbaachisu himatu. Mootummaan qe'ee irraa buqqaatanitti deebi'aa jedhus nageenya naannichaa amansiisaa taasisuuf wanti hojjete hin jiru. Akka isaanutti dabalata isaa dhiyeessina. Naannichatti uummanni aanaalee afur keessaa kan buqqaafaman yoo ta'u mootummaan qe'ee keessanitti deebi'aa jechaa jiraachuu himuun nageenyi naannichaa garuu amansiisaa akka hin taane maddeen eeraniiru. Uummanni aanaa Horroo Bulluq ganda Boonee Babuunaatti buqqa'ee magaalaa Saqalaaf bakkoota birootti faca'uun rakkoof saaxilamuu maddeen achirraa OMN odeeffateera. Qe'ee uummanni irraa buqqa'e onuun gandoonni baadiyyaa kan akka gandaa Dachaa Caabirii fi Dargee Kootichaa wal quunnamsiisan bosona'anii jiru. Hawaasni ganda kanaa buqqa'ee lakkoofsaan baay'ee yoo ta'u bakki qubatan kan kennameef hin jiru. Qonnaan bulaan, barataan, daldalaan addaan faffaca'uun hojii idilee isaa duraanii dhiisee lubboof tursuuf carraaqaa jira jedhan. Uummanni buqqa'e hedduun magaalaa Saqalaa qubatee kan jiru rakkoo hamtuu saaxilameera. Armaan dura namoonni lakkoofsaan xiqqoo deeggarsa muraasa argatanii turanillee uummanni buqqa'e guutuun deeggarsa qaama kamuu malee haalota adda addaa keessa jiraachuun lubbuu ofii tursiisaa jira jedhan. Kan fira qabu firatti kan duraan humna qabu immoo mana kireeffatee namoonni hedduun immoo waan nyaatan bulan kadhachuu irratti bobba'aniiru. Hololaa ittiin hojjechuuf kanaan dura mootummaan namoota muraasaaf qamadiif maallaqa kennuu turuu himuun sunis furmaata waaraa fiduu akka hin dandeenye maddeen himaniiru. Mootummaan humna qabuun nageenya naannichaa fi uummataa eeguun uummatichi jireenya isaa akka deebisee ijaarratuu fi deebifatu gochuu osoo danda'u hanga yoonaa dhiisee jedhu. Uummanni buqqa'ee kun muraasni waan kanaan dura of harkaa qabaniin jiraachaa har'a ga'anis bara kana osoo hin oomishatiin waan ba'aniif ireen isaanii fuuldura nama yaaddessaa jedhan. Uummanni kun gargaarsa yeroos ta'e furmaanni waarawaa akka isaaniif taasifamuuf gaafachuu irratti argamu. Magaalaa Naqamteetti namoonni shakkii ajjeechaatti gaafatamaa paartii Biltsiginnaan shakkamuun qabaman ragaa fi murtii tokko malee hanga yoonaa hidhamanii jiru jedhan maatiin hidhamtoota. Manni murtii godinaa gara mana murtii magaalaatti deebisuus mirgi wabii akka hin eegamneef taasisuun mana hidhaatti gocha isaanii malee rakkataa jiru jedhan. Namoonni yakka kanaan shakkamuun qabaman hojjettoota mootummaa yoo ta'an nama jireenya dhuunfaa ofii jiraatu qabuunis kan hidhan ta'uu himaniiru. Duulaa Zarihuun Tamasgeen Takkaa, Baayisaa Raggaasaa, Amaanu'eel Bulchaa, Biraanuu Nagarii, Amanuu Dhangiyaa, Tasammaa Mul'ataa, Taaddalee Fufaa, Fantaa'uun Alamayyoo, Gizaawu Shifarraa, Xilaa'uun Fiqaaduu kanneen jedhaman yoo ta'an aangawoota mootummaa konkolaachistoota eegdota yoo ta'an Xilaa'uun Fiqaaduu nama dhuunfaasaan jireenya mataasaa jiraatu qaban hidhan rakkisaa jiru jedhan. Manni murtiis torbaniin beellama deddeebisuun ala mirga wabiis ta'ee falli biraa kenneef akka hin jirre maatiin hidhamtootaa OMN'tti himan. Yeroo ammaa mana hidhaa godina Wallagga Bahaa jaatootti hidhaman kan jiran yoo ta'u ragaan irratti ba'ames ta'ee irratti argame akka hin jirre himaniiru. Baatii afur duraa itti gaafatamaan paartii Biltsiginnaa magaalaa Naqamtee Dassaaleeny Boqonjaa mana jireenyaa isaa biratti qaamotaan beekamneen ajjeefame. Lammiileen Itoophiyaa 30 ol biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa mana hidhaa Shumeesii jedhamu keessatti hidhaman dhukkubaaf ho'aan dhumaa jirraanuuf birmadhaa jedhan. Baqattoota mana hidhaa jiran kanneen keessaa irra caalaan Oromoo yoo ta'an illee Tigiree, Amaara, Silxee, Guraagee, Affaariif kanneen biroo kan jiran yoo ta'u ji'a 6 hanga waggaa tokko mana hidhaan
kana keessatti hidhamanii akka jiran dubbatu. Yaasina san dabalata saakkataa nutti qopheesseera. Akka hidhamtoonni OMN dubbise himanitti yeroo ho'aa kanaan mana kutaa tokko keessa nama 230 hanga 280tu hidhamee jira jedhan. Hidhamtoonni kunneen nyaata akka argataa hin jirree fi namootni beelaan miidhamaa akka jiran kan himan. Akka hidhamaan kun jedhutti namni nyaata dhabee rakkachuu irraa mukni baala qabu osoo achi keessa jiraate shakkii tokko malee nyaanna jedhe. Nyaata jechuun kasila daa'imni xiqqoon bara tokko yookaan immoo bara lamaa nyaatu nuti namni gurguddaan nuuriya. Nyaata yookaan immoo namni tokko nama sanii yookaan jahan bakka tokko taanee saana tokko naqannee nyaanna. Nyaata silaa nama tokko dhufu nama jahaaf dhufu yookaan nama torbaaf dhufu. Otuu jechuun mukti fedhe mana kana keessa jiraate ilmi namaa muka nyaata waan biraadhiiti. Muka baala qabu biyya keenya sanatu mana kana keessa jiraate gosa beelaa wanni gidaara kana nyaachuu hin dandeessu. Kana malees hidhamtoonni dhukkuba daddarbaa qaama namaa cicciruun miidhamaa jiraachuu dubbatu. Hidhamtoonni kan irra ciisan lafa duwwaadha. Kan uffatan peestaala waan ta'eef qaamni namaa ciccitee